Nageenyi keenya kan jaalalaa bakka hojjetanitti isin haa ga'u. Namoonni miseensa YouTube chaanalii keenya hin ta'in oduu fi sagantaan arginu yeroodhaan akka isin bira ga'uuf subscribe godhuu hin dagatinaa. Nu jabeessuudhaaf ammoo like, comment, share godhaa gamanumaan gara bal'ina oduu keenyaatti isin dabarsinaa. Amma gareen kun lamaanuu qabsoo Oromootiif bu'aa homaatu hin qaban. Gareen kun eenyuun abaara yoo jennee OPDO dullattii abaara. Gareen kun garee warra amma irratti olola oofaa jirurraa waan ittiin adda ta'e homa tokko illee hin qabu. Maaliyaa biraa jijjiirra nu hin qabnu duuti keenyas ka'umsi keenyas sirna nafxeenyaa kana wajjin qofaa warra jedhedha. Wanni amma jara gidduutti deemaa jiru bolola aangoo malee hiikaa biraa homaatu hin qabu. Jaruma OPDOdhuma bobaadhuma TPLF jala turetu arra ABO fi WBO TPLF itti maxxansee rukutee balleessuudhaaf qaanii tokko malee ijaa shaboodhaan dhiqatee miidiyaatti gadi ba'ee dubbataara miti. Wal abaaranii uummata duratti uummata keenya kana gabeettutti nagadatu. Hammeenya Oromoof qaban irra deddeebiidhaan mirkaneeffachaa dhufanii waggaa 3 kana keessa. Waruma kaleessa Shanee Jawaariin abaluun maqaa dha'ee arrabsee dhidhimsaa bahetu arra nama dhugaa fakkaatee as bahee inti lallabaara. Akkuma namichi jedhee meemooriin keessan gabaabduu hin ta'in. Yoo xiqqaate du'a Hacaaluuti as waan nu godhaa dhufan yaadadha. Abbaa Gadaa Oromoo ajjeesuu isaanii ofitti ragaa bahaa jiraachuun isaanii waan gaariidha. Kana qofa miti nama ajjeesan hunda ragaa ofitti baanu. Hacaaluus akkatti ajjeesan ofirratti ragaa baanu. Obboleeyyan keenya manaa fuudhanii ajjeesan hunda ajaja eenyuutiin akka ajjeefaman gadi baasii dubbadhu jedhaanii nama akkas waan kana katabu. Kana wal haa saaxilan. Akkuma beekamu OPDO'n warra biltsiginnaa keessaa warri afaan Oromoo dubbatu jechuudha. Lola hanga ammaatti deemaa ture kana keessatti of qusannoo tokko malee humna warra Tigraayis haa ta'u waraana bilisummaa Oromoo mo'achuudhaaf of qusannoo tokko malee dammaqsaa turan, irratti duulaa turan, qawweedhaan, propaagandaadhaan karaa hunda isaanii danda'ame hundaan duula kana keessaa warra qooda leencaa qabudha. Kun beekamaadha jechuudha. Tarkaanfii gurguddaa namoota nagaa Oromoo irratti fudhachuu dabalatee jechuudha. Amma maaltu ta'e OPDO keessatti yoo jenne ilaalle yeroo itti waraanni kun mo'anneerra jedhaniitti ilaalaa jiranii amma jirri jechuudha. TPLF naannoo isaa Tigraayitti deebi'eera. Waraanni bilisummaa Oromoo immoo eessayyuu hin gahu isa akkatti qoqqoodnu beekna. Kanaafuu inni nu sodaachisu TPLF ture. TPLFin ganda isaatti deebifneerra kan jedhurraa ka'uudhaan amma rakkoo duraan obsanii walii baatanii deemaa jiran sanatti as deebi'aniiru jechuudha. Sun maanni kan jedhudha gaaffiin. Rakkoon OPDO keessa jiru dhugumatti maanni? Rakkoo humni tokko achi keessaa ummataaf amanamee inni kaan ummataaf amanamuu dhabuuti. Gaaffiin gaafatamuu qabu kana jechuudha. Amma garee lamatu jira yoo xiqqaateedha gareen lamaa olfaa jira. Garuu immoo gareen gurguddaan jiru lamuma. Garee lamaan kana keessaa amma tokko waan ummataaf quuqamuuf fakkeessee waan hannaa fi shiraa fi waan adda addaa OPDO bara wayyaanee jedhee arrabsu sana ofirraa dhiqee qulqulleessee ofii qulqulluu ta'ee aantummaa ummataa kan qabu of fakkeessee warra lallabaa jirutu jira jechuudha. Warri immoo lallaba dhoowwateetuma achi keessa taa'ee ayyaana laallachaa jiru akka jiru ifaadha jechuudha. Amma gareen kun lamaanuu qabsoo Oromootiif bu'aa homaatu hin qaban. Burjaajii yoo ta'e malee bu'aa homaatu hin qaban jechuudha. Amma mee garee warra uummatatti of hirkisuu barbaadaa jiru irraa haa dubbannu dura. Gareen kun eenyuun abaara yoo jennee OPDO dullattii abaara. Caasaa OPDO dullattii. OPDO'n dullattiin warra waggaa 27 guutuu TPLF wajjiniin deemaa ture. Amma achi TPLF irraa buqqaanaan Amaara jalatti galee Oromoo rirriitaa jiru lafarratti jechuudha. Gareen kun garee warra amma irratti olola oofaa jirurraa waan ittiin adda ta'e homa tokko illee hin qabu. Wanni inni barbaadu kaleessa shamiizii jijjiirrachuu danda'a gareen duraanii sun. Kaleessa wayyaanee maaliyaa wayyaanee TPLF yookiin EPRDF uffatee taphachaa ture. Amma immoo maaliyaa nafxanyaa uffatee taphachaa jira. Boor immoo kun irraa cabee
humna dhufu biraa tokko yoo humni dhufu sun kottaa jedhee harka simatee harka banee ofitti fudhatee maaliyaa jijjiirratee humna sana ta'ees taphachuu danda'a jechuudha. Muuxannoo akkasii dhagabbifate waggoottan 30 kana. Gareen kun eenyufaa akka ta'e ni beektu. Warra keessumattuu umuriidhaan bubbule dullacha isaanii kana dabalatee TPLF keessatti warra fuula isaanii beeknu sana irra guddaan isaanii ammoo garee dargaggootaa kana keessaas warri duukaa jiru jira jechuudha. Amma jarri kun maaltu irratti mul'ate yoo jettan wanni rakkoo kana dhalche maal yoo jettan yeroo itti TPLF as dhiyaatee ture sana yaadadha. Yeroo itti shawaa kaabaa kana dhaqqabanii turan sana yaadadha. Wayita sanatti maaltu ta'e OPDO keessaa warra TPLF wajjiniin communicationii jalqabetu ture. Haqa gadi baafna jechuudha. TPLF as dhiyaataa jira waan ta'eef kaleessas gooftaa isaanii turan waan ta'eef amma yoo jarri dhufee cabsee seena ta'e maaliyaa jijjiirrachuudhaaf maaliyaa isa durii sanatti jijjiirrachuudhaaf warra of qopheessaa turetu jira. Warri immoo erga TPLF deemee booda mana hidhaatii fa'aa bahee itti makame gariinis aluma kanaa yuunivarsiitii fi bakka adda addaa irraa itti makamte kun immoo maaliyaa biraa jijjiirrannu hin qabnu duuti keenyas ka'umsi keenyas sirna nafxeenyaa kana wajjin qofaa warra jedhedha jechuudha. Maaliree Oromoodhaaf garaagarummaan jira? Warra kufnus kaanus sirna nafxeenyaa wajjiniin kaanu kaanee owwaalamna jedhee Oromoo loluu fi warra kaleessa waggaa 27 guutuu meeshaa namaa ta'e Oromoo lolaa bahee arrammoo maaliyaa Amaaraa jijjiirratee Oromoo lolaa jiru bor yoo kan biraa dhufee isa sana ta'ee ammas Oromoo loluudhaaf qophii xumuratee jiru qophaa'aa ta'e gidduu garaagarummaan homaan jiru jechuudha. Kanaaf wanni amma jara gidduutti deemaa jiru bolola aangoo malee hiikaa biraa homaatu hin qabu. Kana jala muraa hubadhaa. Namoonni baay'een asirratti shawwadamaa jirtu. Bolola aangoo qofa wanni jara rakkisee walitti jara deebisaa jiru. Tokko ni haaraan sirna wayyaaneetti waa dhahanii waa maxxansanii rukutanii ofirraa balleessuun faashina yeroo ammaa kana beekamaadha. Maali adda bilisummaa Oromoo caalaa waraana bilisummaa Oromoo caalaa diinni TPLF jira. Waggaa 30 meeqa. Jaruma OPDOdhuma bobaadhuma TPLF jala turetu arra ABO fi WBO TPLFitti maxxansee rukutee balleessuudhaaf qaanii tokko malee ijaa shaboodhaan dhiqatee miidiyaatti gadi bahee dubbataara miti. Kana caalaa maaltu jira? Kanaafuu walii isaanii immoo wayyaaneetti wal maxxansanii rukutuun too easy baay'ee salphaadha kun jechuudha isaaniif. Waan waliif fakkaanne iyyuu poolaarii waan tokko bantii kaabaa tokko bantii kibbaa jiru walitti fidanii walitti hodhanii rukutuudhaafuu iyyuu tattaaffii agarsiisaniiru yaalii akkanaa agarsiisaa jiran waan ta'eef walii isaanii keessaa warra waliin taane warra wal qabee jiru kana jechuudha barcuma irratti waan biraa miti beekaa. Warra akkasii immoo fuudhanii TPLF wajjiniin kaleessa turte waan ta'eef jedhanii wal abaaranii uummata duratti uummata keenya kana gabeettutti nagadatu. Nuti Oromoodhaaf aantummaa qaba jedhaniiti. Shaneenis Oromoof hin taatu, wayyaaneenis Oromoof hin taatu, kan Oromoodhaaf ta'u nuyi faradoo nafxeenyaa amma dhufne kanadha. Warra jedhu kanatu amma nama dhugaa of fakkeessee warra duraanii sana rukutaa jira jechuudha. Jara doorsisaa jiran jechuudha. Jarri sun immoo amma maybii gaafa TPLF tarii ammoos deebi'ee dhufee dhiyaate immoo jaratu olaantummaa qabaachuu danda'a ta'a. Hin beeknu. OPDO'n garuu yoomuu OPDO'dha. Haqa walitti himna jechuudha. Koos hammeenya Oromoof qaban irra deddeebiidhaan mirkaneeffachaa dhufanii waggaa 3 kana keessa. Kanaaf waan irra dibaa tokko hin barbaachisu. Isaan keessa namni nagaan tokko jira eeyyee jiraachuu danda'a. Garuu aangoo hin qabu, humna hin qabu, sagalee hin qabu. Too guyyaa tokko dubbatee achumatti dhidhiinfama jechuudha. Nuti amma kan dubbachaa jirru aktaroota gurguddaa achi keessa jiran warra gateettii qabu, warra caasaa qabu, maadhee diriirfatee of jalatti qaqqabu beekaa. Hundinuyyuu raayyaa of jalatti hiriirfate qaba. Qawweedhaan hidhatee qawwee nyaachifatee warra wal qabee jiru jira qoosaan godhina. Jarri kun hundi maanni faayidaan wanti jarri irratti wal qaban haqa Oromoof otoo hin taane barcuma irratti. Barcuma saniif natu aanee. Barcuma kanaaf ati maltu kaleessas wayyaaniif ergamaa turte warra jedhuu fi warra barcuma sana qabatee ani hin gadhiisu jedhutu jira jechuudha. Jara kana wal qabaara nuti dhimma keenyaaree kun. Kamuu yoo jijjiirame Oromootti caalaa mismaara dhahaa deemuu malee gabrummaa Oromoo irratti haaromsaa deemuu malee
homaa waa takka irraan eeginaa warri waan achi keessa waa cophu seetanii gola sana keessa ol eegaartanu please as deebi'aati hojii keessan hojjedha. Ifatti baasuu barbaaddu saba kana taanaan qabsoo dhugaa irratti hiriira. Diraamaa diinaarraa wal qabdee diinaa keessaa wanni nu bahu tokko illee hin jiru jechuudha. Walaa nyaatan. Kan immoo achi keessaa dhugaadhumatti sabaafan quuqama jedhu yoo jiraate mooraa qabsoo Oromootti araaramee as deebi'ee harka kennatee akka mooraan qabsoo Oromoo jettutti deemuuf yoo of qopheesse welcome. Kan irratti tarii namoonni nama mormuu danda'u ta'a. Welcome hin jedhaan garuu. Hanga dhufanii nurratti dhiibbaa gochuu hin dandeenyetti seeneffata qabsoo Oromoodhaa fudhatanii yoo kana keessatti hojjechuu danda'u ta'e dhiifama gaafatanii asa deebi'anu sabatti. Yoos namni tifoozoo ta'uuf jiraachuu danda'a ta'a. Amma garuu wal dhabdee mooraa keessatti wal dhabanii jiran kanaaf ala kana teenyee warri mooraa isaaniin ala jirru warri qabsoo dhugaarra jirru tifoozoo ta'uu fi hadhaabnu. Hin eeginaa homaatu irraa. Warruma kaleessa shanee jawaariin abaluun maqaa dha'ee arrabsee dhidhimsaa bahetu arra nama dhugaa fakkaatee as bahee itti lallabaara. Akkuma namichi jedhee meemooriin keessan gabaabduu hin ta'in. Yaadadhaa. Sirriitti yaadadhaa waan waggaa 3 miti waan waggaa 30 baannee deemaa jirra yoo xiqqaate umurii keenya kanatti jechuudha. Fi waggaa 3 maal qabdi? Waggaa 3 kana keessa waan nu godhan yaadadhaa. Yoo xiqqaate du'a Hacaaluutii as waan nu godhaa dhufan yaadadhaa. Warruma kana dhugaan itti mul'ateeti wal dhabaa jiran yoo ta'ee fi dhugaa itti mul'ate sana gadi baasanii nutti haa himanu dirqama qabsoo Oromoo fudhatanii immoo haa hojjetan. Kanaa achi olola isaaniitiin hin bitaminaa hin burjaaja'inaa. Kana walitti dhaamaa walitti quba qabaachisaa. Yoo yeroo hunda diraamaa namaatiin gowwoomfamna ta'e nuti bakka kaayyoo keenya mataa keenyaa hin qabnu galma gahuu hin dandeenyu abbuma argetu miila keenya gamaa gamana harkisa jechuudha. Uummata akkasii ta'uu hin qabnu nuti. Uummata akkasiitis miti. Kanaafuu OPDO wanti qabee jiru rakkoon OPDO guddaan aangoo irratti wal qabdee jirti. Lola sana fixanneerra amma walitti deebina jedhaniiti. Amma lolli immoo deebi'ee jabaatee kana hunda dhiisaniiti afaan tokkoon immoo qabsoo keenya irratti immoo ka'u jechuudha. TPLFis yoo kaabaan jabaattee dhuftee kanumatu ka'a. Keessaan garuu warri TPLFin deeggaru jira kana beekaa sirriitti. Kana OPDO wal nyaachisaara. Kana immoo dubbadheen ture yoo xiqqaatti 7-2 dura viidiyoo tokko keessatti rakkoo biltsiginnaatti as dhufaa jiru jedhee waan dubbadhe tokko namoonni hordoftaniitu ta'ee yaadachuu dandeessu. Rakkoon sun tokko kana. Maaliif jennaan moohannee irraan yoo itti dhagahame qorqalbii moohinsaa yoo itti dhagahame OPDO qofatu hin taane biltsiginnaa warra oliirraayis balaa guddaatu dhufuu deemaa jedheen dubbadhee ture. Amma kanatti aansee sanatti hin deemuu deema. Kan OPDO kanuma jechuudha. Kana caalaa yeroo dheeraatti hin fudhannu akka hin gowwoomfamneedha namni keenya ilaala. Iddoo kana jira dubbiin. Namni baay'een amma ajandaa godhataa jira waan kana. Ajandaan godhatinaa please. Abbaa Gadaa Oromoo ajjeesuu isaanii ofitti ragaa bahaa jiraachuun isaanii waan gaariidha. Kana qofa miti nama ajjeesan hunda ragaa ofitti haa baanu. Hacaaluus akka itti ajjeesan ofirratti ragaa haa baanu. Kanatti hima. Hacaaluus akka ajjeeftan ragaa ofirratti bahaa jedhaani. Obboleeyyan keenya manaa gafuudhanii ajjeesan hunda eenyu akka ajjeese ajaja eenyuutiin akka ajjeese tokko tokkoon gabbaanii nutti haa himan. Kan ajjeesanii Oromoo fuudhanii shaneetu ajjeese jedhanii Oromoo walitti deebisanii wal lolchiisuudhaaf carraaqaa turan sana hunda gadi bahanii konfeessaa godhan. Ofaa saaxilan. Yoo dhuguma xurii dhugaa of keessaa qabaatan jechuudha. Kana achi diraamaa isaaniitiin hin gowwoomfaminaa wala nyaattu kafeetti walaa gootu. Sobdi. Gaafa namichi achi gaditti ka'ee tokkichumaan dhidhimtii jirra kanaaf sobduudha jechuudha. Dhugaan seenaa waan fagoo deemu sinitti hin fakkaatin. Hojii keessanitti jabaadhaa hojii keessan hojjedhaa jira dhiisaa. Yaa abbaa gadaa kaleessaa ajjeesanii shaneetu ajjeese jedhanii 7-2-3 dura olola isaanii baratan Hacaaluu irratti baran sana haaromsaa turanii sana waan gurraa qabnuuf jecha amma yeroo jirra akkas jettu ajandaa guddaa nuti fakkaachuu danda'a ta'a. No, akkasii miti. Amma abbaa gadaa sana eenyu akka ajjeese ajaja eenyuutiin akka ajjeefaman gadi baasii dubbadhu jedhaanii nama akkas waan kana katabu.
abbaa gadoo abbootii gadaa karrayyuu kan ajjeese eenyu ajaja eenyu harka keessaa qaba OPDO keessaa kana wal haa saaxilan dhugumatti yoo xiqqoodhuma tokko dhiigni abbootii gadaa sun kan itti dhaga'amtu yoo taate jechuudha.